sun hiikuma isaarraa gaafan ka'u looga gujiiti hiikni isaa immoo jireenya jechuudha. Gujiin gaafa nagaa si gaafatu lee'iif leetoon akkam jedha nagaaf jiruuf jireenyi akkamii jechuudha. Kanuma keessatti dabarsuu laatee keessi isaan jiru barbaan nagaame yookiin qoluma sanaanuu beekamaa ta'e rangaa erkooniga qoluma isaatiinuu beekamaadha. Ogbarruu afaan Oromoon ni kaleessaayi. Ogbarruu abidda keessa dhaabatamee barraa'edha. Dubbisuuf iyyuu miira sii laata. Ogbarruu afaan Oromoon irraa immoo ogbarruu soofaa keessa teenye barreessuu dadhabaa jirrudha. Carraa dhabe miti. Inumaan ayyaanu. Sababni isaa wanti inni qabu hundumtuu ergisa waan ta'eedhaatii fi waan namarraa fudhate akka kan taatitti lakkaa'atee jira waan ta'eedhaatii fi dubbisee beekuudhaaf ayyaanomaa miti. Muufi bal'aadhi karaa jiraan baay'ee hatti yoome kana caalaa kitaaba kanarraa kagoore haala biibaas fuullaa'e Oromoota na bulchu Oromoota bulchituuti kabaja ulfaata. Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtan maratti kun Lulee TV'dha. Luleen TV'n guyyaa irraa Hotel International Ililiitti argamuudhaan sirna eebba kitaaba leettoo isiniif dhiyeessuudhaaf achitti argameera. Guyyaa irraa namoota asirratti hirmaatan beektota keenya akkasumas immoo sagantaa garaagaraa irratti argamuudhaan namoota bashannansiisuu isaaniif afgaaffii isaanii gochuudhaan isin biraan geenya. Haala jiru hundumaa waan isin daawwachiisuuf nu faana turaa isinii jenna. Daawwattoota keenya akkuma isin daawwachiisaa jirru eebba sirna kitaaba leetoo irratti argamna. Amma immoo barreessaa kitaabaa kan ta'e Lidee Tokkee Goorii qabadee isiniif dhiyaateera. Eebba kitaaba kanaa akkamitti ilaalaa jirta? Kitaabichi eebbisaa haaluma gaarii irra jira. Mucaanis mucaa qaxaleedha. Hojjettee itti dadhabdeetti haaluma gaarii irra jira. Gaatti deemnee immoo ilaallaa namoonnis yaa'aa jiru. Uwwisi jiru immoo baay'ee namatti tola. Abdii kitaaba afaan Oromoo irra jiru maal jettee yaadda? Ararraa kallattii tokkoon abdiis sitti horaa kallattii tokkoon abdiis dhawwata. Kallattiin ittiin abdiis toru dadhabanii kan hojjetaa jiran jiru. Dafqa isaaniitti baasanii yeroo isaaniitti gubanii kan hojjechaa jiran jiru. Dhugumaan itti dadhabanii karaa sana abdii gaafa horattu kan abdiis kutu immoo tokko tokko bakkee marra taa'ee kitaabiin barbaachisu kan jedhu jira. Dhuguma immoo inni bakkee irra taa'us qeeqanni qeequtu jira. Kitaaba fuuluma Facebook irraa jechoota namaa funaananii kitaaba godhu yaada namaa fuudhanii kitaaba godhu wantoonni sun immoo humna kitaaba afaan Oromoo humna dhawwataa waan jedhudha. Dabalataan barreessaan keenya yeroo ammaa kitaaba barreessu malee kitaaba dubbisuu irra jira jedhee yaadu. Maaliif aayidiyaan kitaabota baay'ee wal fakkaata, yaadi kitaabota keessa jiran wal fakkaata, waan haaraan qabatamee dhufaa waan hin jirreef wantoonni sun abdiis toruu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni jajjaboon nuti qabnu immoo jiru.
dhugaama isaatti hojjetanii kan cichanii irratti hojjechaa jiran. Isaan sana gaafa laaltuti habdii horattaa moor 50-50 laadha. Tolee galatoomi akkasumas immoo kaleessaa fi harri og-barruu afaan oromoo maal sitti fakkaata? Kaleessaa fi harri og-barruu afaan oromoo yaada lamaan ibsa. Og-barruu afaan oromoon kaleessaa og-barruu abidda keessa dhaabatamee barraa'edha. Dubbisuuf iyyuu miira sii laata. Og-barruu afaan oromoon irraa immoo og-barruu soofaa keessa teenyee barreessuu dadhabaa jirrudha. Maaliif akkasiin jedhaa? Namoonni nu fuuldura turan, barreessitoonni nu fuuldura turan hundumtuu hin barreessinaatu jedhamanii lubbuu laataniiti kan barreessaa turan. Bakka itti eebbisan dhabanii callisanii ofiin baatanii manjararra naanna'ii namaa kennaa kan turanidha. Arrarra garuu bakka eebbaa mijatee ispoonserri argamee barreessaa iyyuu jedhamee waan kwaalitii qabu dhabaa jirra. Sun immoo maalirraan dhufaa? Tokkoffaa namoonni baay'een barreessuu hojii dileen godhatan. Hojii hojjetan bukkeettiti barreessuu hojii godhatu waan ta'eef sun akka dadhabinaatti natti mul'ata. Maaliif yoo hojii qotetti yaadde hojii keedha waan ta'eef waan gaarii baasuuf ariifatta. Garuu hojii komiti yoo jette mata duree mata jalqaba sammuutti yaadda isuma mata duree sana babal'isuuf fuula kitaabaa bal'isuudhaaf hojjettarraan kan hafe sanan ta'u. Garuu dura seenaa jiran barreessanii rakkina keessa ta'anii obsaan barreessu waan ta'eef waan jabaataa tokko saba kana barsiisuun qaba jedhanii waan barreessaniif inni durii gaariidha. Inni ammaa kanas hin komaddu. Maaliif hin komaddu? Akkuma isa durii sanatti kan barreessaa jiran jiru. Ciminuma isa durii sana fidanii kan barreessaa jiran jiru. Dadhabina keenya cimaa ta'e kan mul'achaa jiru garuu inni barreessitoonni jiru yoo xiqqaate wal jabeessu wal bira jiru. Warra ammaa immoo wal dorgomuudha, wal cabsuudha, maqaa walii balleessuudha, qixa akkasiitti fuutee akkasii waliin jechuudha waan ta'eef xiqqoo qixa kanatti dadhabina qabna jedhee man dubbadha. Tolee guddaa galatoomii. Egaan daawwattoota keenya ammallee nu faana taasisaniin jenna namoota argadde namoota barreessitoota kitaaba ta'an keessumaa og-barruu afaan oromoo keessatti bu'aa guddaa gatii guddaa kaffalan isiniif dhiyeessuudhaan isin faana kan turru ta'a nu faana ta'an afeerraa keenya. Amma immoo nama jaallatamaa saba oromoo keessatti gahee guddaa bahee gatii guddaa kaffale kara deemaa jedhamuna yeroo baay'ee qabamu yookaan injiinar Daani'eel Gammadaa waliin turtii waliin goona nu faana taasisaniin jenna. Fayyaamaa ta'uuf guddaa galatoomisiin jenna. Egaa guyyaa irraa eebba kitaaba leetoo eebbisiisuudhaaf asitti walitti qabamne mee kitaaba leetoo akkamitti ilaalta? Jalqaba irratti afeerraa keessaniif isinillee ulfaadha. Egaan og-barruun oromoodhaa hamma humna isaatii daaddeerraa gara deemsaatti deemaa jira jedheen ilaala. Yoo akkuma baay'ina keenyaa ta'uu baatellee akka itti jirru kan durii irra gaariidhaan jedha. Karaa og-barruurraa weelluurraati kaasee haga barruu barreeffamaatti. Egaa anis keessa kitaaba kanaan beeku eebbaaf hin dhufee jira. Garuu bilchinaan hojjetame jedhee dhuman amantaan qabutu isa kana keessa taa'utu hin beekin immoo kitaabni kun amma kanaa ga'aa jechuu hin danda'u. Kanuman siin jedha. Tolee guddaa galatoomi. Kaleessaa fi harri og-barruu afaan oromoo maal fakkaata? Agaan yoo waan dhabne dhiisnee waan qabnu yaadanne wanti nuti qabnu waan dhabne rakkanne caalu beekama waan baay'ee qabna. Danuun wantoonni nuti dhabne baay'atanii utuma jiranii karaa aartiidha og-barruu kanas dabalatee adeemsa kan kaleessaarraa haalonni mijatoon jiru jedheen yaada. Sababni isaa barreeffama irratti, weelluu irratti, fiilmii irratti wantoonni kaleessa akka hin hojjennee fi gufuu baay'ee ta'anii har'a warri biyya kana humna isaatiif waaqaan mo'atee qophaa jiraachaa jiru kuni waan hojjechuu qabu waan akkasiitti jira. Yoo dhiigni isaa milkiin argatin iyyuu waan kaleessa gochaa ture bara sana humna itti dhabe dalagachuutti jira jedhee naman. Kanaaf kara barruudhaa fooyyee qabna laa hamma keenyan ga'u yoo ta'e iyyuu waan dhabne yoo dhiisne akka warra qabanitti wanti nuti qabnu kun isa dhabne hin caale jedhee naman. Tolee akka barreessaa kitaaba afaan oromoo tokkotti sabni oromoo aadaa kitaaba dubbisuu qaba jettee yaaddaa? Saare jenereeshiniimti waggaa 50-30 booddee 20 booddee dhufu yoo itti beeke malee isaati inni kun hin ayyaanofne dubbisuudhaatiif. Carraa dhabe miti inumaan ayyaano. Sababni isaa wanti inni qabu hundumtuu ergisa waan ta'eedhaatii fi waan namarraa fudhate akka kan isaatitti lakkaa'atee jira waan ta'eedhaatii fi
dubbisee beekuudhaaf ayyaanomaa miti. Kanaaf hin dubbisu dhalootichi. Kanaaf furmaati yookiin immoo rakkoo wanta kanaa maalidha jettee yaadda? Dhaabuudha. Yoo dhabe malee akka dhabe immoo yoo beeke malee isaatii waan qabu kana beekuu hin danda'u. Furmaanni isaa kanuman jedha. Tole guddaa galatoomi siin jenna. Asumaan immoo ogbarruu afaan Oromoo keessatti namoota bu'aa buusan hedduutu jira. Isaan keessaa eenyuun ajaa'ibsiifatta? Ani waadaa bultii caalina ajaa'ibsiifadha. Waan hundumaadhaatiin hanqataadha. Waan inni godhe garuu dhalootaaf gaadha. Kanaaf namni na ajaa'ibsiifadhu waadaa bultii caalii yaazoo kabbabaa hordofaati. Jaroota kana lamaan akka raajiittan ilaala. Tole guddaa galatoomi siin jenna. Tole amma immoo hundeessituu Hawwii Moodeling Akaadaamii kan taate obboleettii keenya Hawwii baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Egaa Hawwiin hojii moodelummaa irratti bal'inaan kan hojjettudha. Akkasumas immoo akka Oromootti Akaadaamii Moodelingii jalqabaa nama hundeessiteedha. Kitaaba leetoo akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuuf kitaabni leetoo kitaaba baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Haala ho'aadhaan illee haala kwaalitii isaa kan eeggateen illee eebbisaallee kan raawwataa jiru amma kitaaba walaloo kitaaba bareedaadha. Abdii guddaarraa qaba. Tole hojii moodelingummaatii fi kitaaba eebbisu akkamitti wal bira qabdee ibsita? Eebba kitaaba iveentiidha. Qophii tokkodha. Eebba kitaaba kana irratti immoo moodeloonni nu biratti baratanii hojii garaagaraa irratti namoota simachuu waltajjiitti baasuu pirootokolii akkasuma waan kana irratti wanta hirmaatanii fi hojii keenyadhaan jedha. Tole yaa wagaa isin malee bareedu kan namoota keessumsiisan eebba kitaaba sanaa kan bifa bareedaa qabatu kan godhan egaa namoota moodelingii baratanidha. Karaa kana illee gaheen keessan guddaadha. Akaadaamiin keessan amma garamitti deemaa jira? Akaadaamiin mana barumsaa Hawwii Moodeling Akaadaamii mana barumsaa afaan Oromoo isa jalqabaadha. Akkuma ati jette kana dura manuma barumsaa noormaalii ture. Amma garuu gara fuulduraatti intarnaashinaali gochuuf deemaa jirra jechuudha. Damee Oromiyaa keessa babal'isaa jirra. Akkas. Guddaa galatoomi siin jenna. Egaa eebba kitaaba kana walumaan isinii daawwannu. Egaa daawwattoota keenya tamsaasa keenya akkuma tuufetti jira amma immoo dargaggeessa ola deema Akaadaamii Leewwii Moodeling Akaadaamii jedhu hundeessee namoota dhimma moodelingii irratti leenjisuudhaan gara sabaatti baasaa jirudha. Isin kabadee isiniif dhiyaatee jira jechuudha. Waan afgaaffii keenyaaf ayyaamataa ta'e guddaa galatoomi. Tole galatoomi. Egaa moodelingummaadhaa fi ogbarruu afaan Oromoo otoo wal bira qabee ibsisin jedhame haala kamiin ibsita? Moodelummaa fi ogbarruu afaan Oromoo galamaanuu aartii keessadha kan jiranii tokkoffaan wal isaan qunnamsiisu. Moodelingiin karaatti ogbarruullee ibsitudha. Moodelingii keessaa keeroogiraafii hedduutu jiru, keeroogiraafii garaagaraatu jiru. So keeroogiraafiidhaan ogbarruu hedduudha kanatti ibsuu dandeessu. Moodelingii keessaa raanwee qofa miti kan jiru beektaa. So karaa keeroogiraafiidhaan ogbarruun illee ibsamuu ni danda'ama. Walitti dhufeenya guddaa qabu jechaadha. Sabii Oromoo yookiin uummati keenya bal'inaan akkamii akaadaamii kana irratti ni hirmaata bal'inaan? Egaa inni kun durarra amma baay'ee gaariidha. Duratti illee xiqqoo karaa indaastirii moodelingii haga kana bal'aan turre carraan jirus hin turre maaliif yeroo tokko ati nama paashinii qabu ordamoo namni profession ta'ee jiraachuu qaba ogummaa tokkoo fi kan liid gochuu danda'u kan dura bu'ee agarsiisuu danda'u qabu. Amma garuu mana moodelingootaa hedduutu jiru akka Oromootti. So amma durarra amma baay'eedha kan inni karaa gaarii irra deemaa jiru. Kana fakkaata. Abdii qaba jechuudha gara fuulduraatti. Sirriitti baay'ee abdii qaba. Baay'ee moodelingii jechuun mataa isaa kan danda'e indaastirii aartii keessaa hojii guddaadha. Hojii gammachiisaa ta'e, hojii namni ittiin boonu malee like wanti abdii kutan illee miti jechaadha. Baay'ee hojii boonsaadha moodelingii jechuun. Tole eebba kitaaba leetoo moo akkamitti ilaalta? Egaa eebba kitaaba leetoo ani baay'ee abdiidhaan eeggachaadha kan inni jiru. Barreessituun kitaaba kanaas baay'ee mucaa cimtuudha ni beekna. Amma immoo guyyaa kana geessee kitaaba ishee kana eebbisiifachaadha kan isheen hin jirtu.
haala gaarii waan adda ta'e waan gaariidha kan inni eegaa jiru kana fakkaata. Tolee guddaa galatoomii haala jirumoo walumaa isinii daawwannee walitti deebina. Hayyee. Ammoo agarsiisa addaatiin kan beekamu bilisummaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti nama beektan qabadee isiniif dhiyaadde isa waliin turtii ni goona. Afgaaffii keenyaaf ayyamaa waan taateef guddaa galatoomi isin jenna. Ayyeesinis waan gaaffiif deebinaa godhaniif galatoomachuu barbaada. Tole egaa kitaaba Leetoo akkamitti ilaalta? Akkamitti eegaa jirta? Kitaaba Leetoo baay'ee namatti tola argeera amma ta'e ilaaleera dubbiseeras otoo hordoftoota biraan ga'ini daawwattoota dubbistoota biraan ga'ini Leetooni walalootiinidha kan inni hojjetame ji'a tokko duradha kan inni beeksamaa ture anis isa keessatti ga'ee nan qaba beeksaas hin ture waan ajaa'ibaa ta'e yaada. Yaa sirriidha asumaani akkaataa agarsiisa addaatiin kan akkaataa hin baratamneen kan itti kitaaba sana uummataaf beeksisaa turte mee ogummaa dandeettii sana akkamitti argatte laata? Dhugaa dubbachuu fi ogummaa sana ijoollummaa korraatii kaasaniidhaan kan inni shaakalaa ture amma immoo gara sooshaal miidiyaatti erganii dhufee booda immoo yuutuubii garaagaraa irraa karaa sooshaal miidiyaa tiiktookii irraas ta'u wantoota garaagaraa irraati ilaaleen gabbifachaan dhufe amma immoo eebbaa kitaaba Leetoo fi kitaaba Leetoo immoo agarsiisa addaatiin wantoota namoonni hin eegnenidha kan inni beeksisaa ture isarratti illee namoonni baay'ee yaadan alaachaa turanii namoota baay'ee irra dinqisiiseera yaada. Agarsiifni kun kitaaba Leetoo irratti dhaabbatamu itti fufa. Itti fufaa amma sirrii sagantaan qaba gaafa addanaatii xumurra achitti wal agarraa itti fufaa. Tole guddaa galatoomi isin jenna. Daawwattoota keenya amma immoo aartistii Eliyaas Kifiluu waliin jira. Baga nagaan dhufte. Yaarraa gabba kitaaba Leetoo eebbisuudhaaf walitti qabamne. Kitaabii Leetoo maal fakkaata jettee yaadda? Kitaabni Leetoon akkuma yaadotuma tokko akka irraa fudhetti dhiyeenyatti walaloowwan ishee viidiyoolee waraabee fiira. Dandeettii ishee dursee dhuman beekaa waan hojjettu mucaa cimtuudha. Amma kuusaa walaloo kan ammoo amma qabattee nu dhuftee uummata biraan gahaa jirra. Keessa isaa akkuma sila siin jedhe dandeettii ishee dursee hin beeka. Viidiyoo lamaan tokko hojjedhee fiira walaloo dhuma irratti. Amma gaafan dubbisu immoo caalatti dandeettii ishee, hojii ishee, cimina ishee mucaa cimtuudha. Caalatti immoo nan ilaala jedheen amana. Waan amma kanaan ga'uu isheetiif immoo salphaadhumatti as hin ga'amu. Hojiiwwan aartii yookiin immoo barreeffamoonni fiilmiin chaalenjii baay'ee qabu. Waa bu'aa bahii hedduu keessa darbanii ijoolleen as ga'u har'ammoo isheen milkooftee addana geessee uummata ishee biraan hojii ishee qaqqabsiisuu isheetiif carraa guddaadha baga gammaddeen jedhaani. Hojiiwwan amma kitaaboleen ijoolleen dandeettii isaanii baay'inaan yeroo ammaa kana baasanii uummata biraan gahaa jiru. Sagantoonni adda addaa qophaa'aa jira. Kun immoo jabeeffamee waan itti deemamuu qabudha. Namni hunduu waan qabu dandeettii isaa argitee namni martiyyuu waan danda'u sana haga darbate sanatu gaafa baay'achaa deemu waa guddaa ta'uu danda'a waan ta'eef aartii keenyas waan qabnus afaanis guddisa waan ta'eef waan bareedadha jedhee yaada. Wantoonni argaa jirru waan nama jajjabeessuudha. Ijoolleen ciccimoo carraa kanaan baadhuma jiru uummata biraan gahaa jiru hojii isaanii. Keessaa immoo biqiltuun tokkodha. Baay'ee namatti tola. Tolee galatoomi kaleessaa fi har'ara dhaabbattee ogbarruun afaan Oromoo bor abdii qaba jettee yaadda? Ani kana dura barreessitoota
kan hin beeku qubaan kan lakkaa'aman turan waggaa kurnan dura kan akka Gaaddisaa Birruufaa. So wanti isaan kaanii deeman suni ifaajiin isaanii inni kaleessaa immoo har'a as ga'ee mul'achuun isaa boriif egereedhaaf abdii guddaadha jedheen yaada. Kana caala immoo adeemsa keessatti immoo kana caala hojiiwwan gurguddaa wanti hunduu guddatee inuma argina jedhee yaada. Kaleessa qubaan lakkoofnaa har'a kumaatamaan ittuma aanaa abdii qaba jechuudha. Dhufaa abdii guddaatu jira jedhee namana. Weellisummaa fi kitaaba barreessuu akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuudhaaf hunduu haga wal caalu hin qabu. Maaliif barreessaan gaafa jiru argitee weellisaanis inuma jira jedheen amana. Barreessaan jiraatee gaafa waa barreessu edalattee hojjetee immoo sagalee isaatiin ummata biraan kan ga'u argitee wanti hunduu cheeniidhaan wal hidheedhuma waan deemudha. Kanaaf iyyuu barreessaan weellisummaan jiraachuudhaaf barreessaan jiraachuu qaba. Edaleessaan jiraachuu qaba. Qindeessaan jiraachuu qaba. Hundisaayyuu wal hidhaadha. Gara fiilmiittis yoo dhufte barreessaan yoo waan bareeda nu barreessee nuuf hin kennine daayirektaris waan fiduu hin qabu, artistiinis inni hojjetus waan fiduu hin qabu jechaadha. Kanaaf iyyuu wanti hundi ka'umsi isaa barreeffama. Yaadni sun immoo gara barreeffamaatti barreeffama booddeedha wantoonni biraa kan dhufan jechuudha. Wal qabata jechuudha. Hunduu. Yeroo dhiyoositti bada weellisummaa keessatti si argaa jirru maaliif badde laata? Waan gaarii fidee dhufuudhaaf hin bade. Dhugaadha. Yeroo dhiyootti yoo rabbeedhe nan dhufa jedhee amana. Sana durallee ka hojiidhumatti qophaa'u akkuma fiilmii koo ergiin hojjedhe xiqqoo bubbuleera. Amma immoo fiilmii gara biraa qabadhee dhufuu qaba jedhee yeroo kenneen gara barreeffamaattis yeroo dhuma kenneen hojjechaa jira. Sababoon hin dhibani ka haalli qilleensaas wanti nama gammachiisus xiqqoo ishee hin jiru. Sana immoo gaafa argitu hamilee dhuma dhabda. Kana booddee Rabbi waliin. Tole yeroo kee waan nu laatteef guddaa galatoomi siin jenna. Walumaan gara eebba kitaaba kanaatti dabarru. Leetoo mata dureen kitaabaa Leetoodhaa barri maxxansaa 2023 yookaan akka lakkoofsa Oromootti 6417 akaakuun walaloo jennee biqiltuu waaqasaa bakki Finfinnee Oromiyaa walaloowwan 125 fuula 181 tarii walaloowwan hagammaatti bifa kitaabaan bahan keessaa vooliyuumiin isa kanaa guddaa natti fakkaata. Anabbaa giseen taane rakkootu na kan galcha. Suufiin kun ukiraadha asii baadhaan nan galcha. Kanaafuu ana saba baajiruu jiruuf jireenyi goolee nan saddii meeqiftii goona geessi jettee goolee Atai foonii boosa dhaabiti jettee turoo hanqanitti hin jiraadhu dhabeera gatii shiroo. Piizaan fi bargarii kee sabbaa kootta beeka. Ciree kana manyaadheen ittiin irbaata eega. Keekii miti raafuudha innan guutee turtu. Hin ilaaliin harka koo irra raafanne furtuu. Hin binne konkolaataa hin obbaafanne deega. Gatii taas kiyyuu dhabeen ambassaa baasii eega.
eebbisiisuudhaaf akkamitti qophooftanii jirtu? Amileen hin jiru. Miirri keessan akkamitti simatu? Kitaaba leetoo. Leetoo gara nama fidaa. Akka abbaa gadaatti nuu kennitu, aadaa jilaatti nuu kennitu. Eebbisanii itti haa kennanii mee? Abbaa gadaa eebbisaatiin itti nuuf laadhaa. Merki harkaan qabattu ta'e. Abbaalee qabeessa. Tillee qabdu. Horii bakka eebbifamu uufi bal'aadhi karaa jiraan baay'ee hatti yoome kana caalaa kitaaba kanarraa kagoore haaree bii baas fuullaa'e Oromoota ha bulchu Oromoota isa bulchituuti kabajan ulfaata kallacha keeti ifatti gadhiini nama ilaa silaati ilaa dulaati tolchine fuullaa'e jiraan. milkaa'e teetu milkaa'e deet horii milkaa'e dubbadhii milkaa'e milkii si dura deemtu si dura deemtu si duuba deemtu milkiin teeti abbaalle haadhalle hari'aatelle haadhattu waan qabu jenneerra ati nu godhate milkaa'e. Milkaa'e ilmaan mijaa'e dalaan mijaa'e horii bakkaati deebani sammuu badadhu kana jaala horii. Afaan abbaa beeki, haadha afaan beeki, horii bakkaati. Nagee. Horaatee kana eebbifamaa jiraadha. Hundi keessan bilbila xiyyooma. Amileen akkamitti bakka kitaaba leetoo? Ameen biqiltuu mee kitaaba kanarraa hiikaatii uummatatti leetoo nuuf agarsiisa. Leetoo akkas kitaaba. Leetoon jireenyi bu'aa bu'ee kan qabu amma kaastanii kitaaba leetoo bitattanii dhabdamuu dubbisuu ni dandeessu. Tole mee maqaa keerraa jalqabna. Hayyee maqaan koo Biqiltuu Waaqasaa Oliin jedhama. Barreessituu kitaaba Leetooti. Tole leetoon maali? Leetoon hiikuma isaarraa gaafa ka'u looga gujiiti. Hiikni isaa immoo jireenya jechuudha. Gujiin gaafa nagaa si gaafatu lee'iif leetoon akkam jedha. Nagaaf jiruuf jireenyi akkamii jechuudha. Tole mee leetoo kana maalirraan kaatee barreessuu dandeessa? Leetoon jalqabarraa kaasee walaloo baay'een jaalladha. Haa ta'uyyuu garuu leetoo kan hin filadhee fi jalqabbiin keenya hangafti Oromoon hangafaa Booranaa fi Baariintoo Booranaadha. Achumarraa kaasee immoo looga gujii kan hin fudhadheef hangafa waan ta'eedhaaf. Tole mee eebba kitaaba kanarratti qophiilee bashannansiisoo hedduu ture miira akkamitti sitti dhaga'ame? Hedduu gammadeetiin jira. Galatoomaa jechuu barbaada akka gaarii na gammachiisan. Tole mee namoonni kitaaba kana dubbisanii akka irraa hubachuu danda'anii fi dhaamsa dubbistootaaf akkamitti dhaamuu dandeessame? Dubbistoonni hedduun isaanii hagasumatti jechuun walumaa galatti kan jechuu barbaadu kitaabni kun kitaaba haaraadha. Ammoo walaloo ajaa'iba qabatee dhufee waan jiruudhaaf dubbisaa isaaniin jedha. Dubbisuu irraa qofa immoo doontaan infoormeeshiniin kun waan achirra jiruuf naaqunaman yaada jiru wanta fooyyessuu qabu wanta itti dabaluu qabu achirraan akkanaaf eeran gaafadha. Kitaabota walaloo hedduu barreeffama isaaniirraa wanti adda godhu jira? Wanti adda godhu hedduutu jira. Akkuma duratti ibsuudhaaf qaacisuudhaaf yaali yoomiyyuun isteejii irratti waltajjii irratti wantoota hedduudha kan inni qabatee dhufe gosa qaba walaloon gosa qaba maal akka dubbatu hiika mataa isaatiin waan qabuudhaaf achi keessatti kan inni barreeffamee jiru jechuudha. So wanti addaa fide qola isaarraa kaasuun keessi isaallee akkasuma jechuudha. Wantoota hedduu fideedha kan inni dhufe san kitaabichumarraa kan argattan ta'a. Tole Biqiltuu odeeffannoo laattiif guddaa galatoomaa. Galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya sirni eebba kitaaba leetoo xumuramee jira. Amma kan na biratti argitan yoomiyyuu mul'ataati. Sirni eebba kitaaba kanaa maal fakkaata ture? Bareedaadha. Egaa leetoo walaloo eebbisiifnee jirra. Leetoon egaa akkuma waltajjii irratti hidhamee jireenya jechuudha. Jireenyi bu'aa bayii hedduu qabdi. Warri barreesses bu'aa bayii hedduu keessa darbee barreesse. Waltajjichis waltajjii bareedaa ture.
gaariidha jechuun barbaada jechuudha. Haalli waltajjiin itti ture keessumattuu yeroo baay'ee qaccessi kitaaba hafaa dhufee namni waa gara sana komii jira jechuudha. Qabiyyeewwan barbaadaman ergaan darbuu barbaadu sana keessa darbuu waan qabuu fi haala gaariin qabiyyee qabachuu qabu qabatee eebbifame jechuu kitaaba. Tole, ogbarruun afaan Oromoo kalleessaa farri maal fakkaata? Gaariidha. Amma kan jiru Ililliidha. Hoteela Ilillii Intarnaashinaali jira. Bishooftuu eebbi kitaabaa jira. Giddugala aadaa Oromoo jira. Buraayyuu jira. Har'a kitaaba afurtee eebbifamachuudha. Kana jechuun 2000 dura yoo argite namni qorannoof yoo barbaade guyyaatti kitaaba afur eebbisiisuu miti. Kitaaba afur argachuun namatti ulfaata. Kuni gama baay'ina kitaabaan jijjiirama guddaa jira. Egaa rakkoo maaltu jira kan jedhu immoo yoo na gaafatte sii deebisuu nan danda'a. Tole, gama dhaloonni amma jiru amala yookaan aadaa kitaaba dubbisuu qaba jettee yaaddaa? In ulfaata. Oromoon dubbisaa qaba jettee yoo na gaafatte amma sii deebisuu nan rakkadha. Sababi isaa uummata bal'aadha. Uummata waan jedhameef miti. Oromoon miliyoona 60 waan jedhame achii oluu ta'uu danda'a. Uummata gaanfa Afrikaas ilaalii egaa Tanzaaniyaa ilaalte gosa Oromoo hedduu amma warri qorannoo mul'isaa jiran jiru. Yoo kana BBC'n gosa Oromoo dubbisee tokko yoo ilaalte uummata baay'ee bal'aadha. Akka biyya kanaa qofa otoo hin ta'in addunyaarra uummata faca'ee jiru. Kitaabni amma maxxanfamu kitaaba 1000. Gariin 500 warri maxxansu jira. Sunuu inni dhumata yeroo gabaabaa keessatti hojjette xiqqoo ishee dubbachuun namatti ulfaata. Kana wajjin maaltu jira aadaan dubbisuu keenya laafaa akka ta'e hanqinni akka jiru fi gara fuulduraatti wanti nu fooyyeffachuu nurra jiru kitaaba dubbisuu nurra jira. Yoo dubbifne malee addunyaa dorgomuu hin dandeenya. Soba. Teekinooloojii irratti mul'achuun miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo hedduu investi gochuun addunyaa biraa wajjin akka dorgomnu nu godhatu hin ta'in boodatti akka hamnu taasisa. Addunyaan teekinooloojiitti daftee kan madaqxe jijjiirama gama hedduu kan fidde jijjiirama dimokiraasii dabalatee kitaaba wajjin walitti madaquu irraatti dhufa wanti suni. Kanaafuu yoo dubbisne malee eessa gahuu hin dandeenyu. Yoo dubbisne bilchaannaa yoo bilchaanne waan barbaannu barbaannaa waan barbaannu argannaa jechuudha. Kanaafuu icciitii guddaan jijjiiramni addunyaan fidde kitaaba keessa jira. Kitaaba dubbisuun baay'eessumaa amma ammaatti hagiin ani beekurraa aadaan dubbisuu keenya hedduu laafaadha. Tole, egaa asumaan immoo furmaata kan itti yaaddu maalidha? Akka namoonni aadaa kitaaba dubbisuu qabataniif. Tokkoon seenaan ogbarruu keenyaa gabaabaadha. Uummatichi uummata foolaati. Uummata argaa dhageettiiti. Uummata argaa dhageettiitti amanu jechuudha. Uummata geerarsa jaallatu, uummata oduu durii himuu jaallatu, uummata qoosaa jaallatu sana keessa ergaa dabarfata. Akkas jechuun uummata argaa dhageettii uummata foolaati jechuudha. Amma irra guddaa kan hedduu danqaa nuti ta'aa jiru wanni dhaloota kana chaalenjii gochaa jiru miidiyaa hawaasaati. Kan akka TikTok, Facebook yoo jettee fi waan kana fakkaatu. Kana wajjin dhaloota kana miidiyaa teekinooloojii irraa kutuun hin danda'amu. Fedhii ilma namaa achi keessa jira waan ta'e. Waan qabnu garas geessuu danda'uun nurra jira. Fedhii dhaloota kanaa qorannoo bal'aa erga gaggeessitee waan qabdu ogbarruu kee kitaabota gama teekinooloojiitti geessuu nurra jira. Akka Amazon onlaayinii kitaaba gurguraa jechuudha. Namni hedduun kitaaba hardii koppii kana baatee deemuurra meeshaa elektirooniksii irraa dubbisaa deemu tarii konkolaataa keessa ta'uu danda'a, tarii bakka hojii ta'uu danda'a. Waan sana irratti hojjechuun nurra jira. Gama teekinooloojiitti geessuun nurra jira kitaaba keenya. Fakkeenyaaf gurgurtaa onlaayinii. Gurgurtaan onlaayinii tokkoon teekinooloojiitti akka madaqxu si godha. Fedhii ilma namaa achi jira. Lammata akka salphaatti uummata addunyaarra jiru uummata waa dubbisuu barbaadu sana biraan geessaa rakkoo raabsaa jira waan ta'eef wantoota hedduu furaa deema. Suni furmaata tokko natti fakkaata. Kalammata waan gaggabaabaa waan nama nuffisiifne namni fiduu danda'udha. Fakkeenyaaf waan akka joornaalii, gaazexaa, asoosamoota gaggabaaboo, walaloo gaggabaabduu, foontiin isaallee kan kanarraa xiqqoo salphatu kanuma kana keessa namni dubbifachuu aadaa godhata. Namni yeroo tokkotti waan tokkotti madaqu hin jiru. Namni dhaawwataa wayitti madaqa. Dubbisuunis akkasuma.
dubbisuun suuta dhufa yoo namni kitaabatti madaqe yoo namni waa dubbisuutti madaqe sun dubbisiin yoo oolte sun dubbisiin yoo turte sammuun kee qullaa waan sitti fakkaatuufu osoo hin jaallatiin aadaa dubbisuu gabbifattaa wanni kun furmaata ta'ee natti argamanatti. Duraan dursee maqaa kiyya machuu barbaada. Maqaan kiyyaa Awwaluu Buttulaa jedhama. Iddoo irraa dhufee godina Gujii irraa dhufee Finfinnee irraa kiiloomeetira 520 lafa ga'urraa ka'ee sababa eebba kitaaba Leetoo jedhamu kanaaf Finfinneetti argama. Eebbi kitaaba Leetoo baay'ee bareedaadha waan Oromoo boonsudha. Tolee mee ogbarruu afaan Oromoo kanaa kan kaleessa turreef innarra ture akkam jettee yaadda? Ogbarruu arra jiruu fi isa kaleessa dur jiru wal bira qabnee yoo ilaallu akkuma dhaloota qubee, dhaloota hegeree, dhaloonni amma jiru kuni dhaloota qaramiidha, dhaloota beekumsa guddaa qabu, dhaloota kalaqa addaa qabu. Isa kitaaba kana fakkeenya yoo fudhannee kitaaba Leetoo jedhamu kuni waa'ee baay'ee keessaa qaba jedhee yaada. Dhaloonni amma dhufu kun dhaloota beekumsaanii dandeettii addaa qabudha. Dhugaa dubbannee dhaloota akkanaa kana caalaa waaqa akka nuuf kennu akka kana caalaa jijjiirama guddaa fennu abdii guddaan qaba. Tolee akkami kitaaba barreessuu irratti gara fuulduraatti yaaddaa? Ani kitaaba barreessuu kanarratti yeroo baay'ee nan dubbisa. Wanta namni tokko barreessu achi keessa maanti jira waan jedhamu yeroo baay'een dubbisa. Garuu fuulduratti nan barreessadhee waan yaadu qaba. Tolee si eegna. Egaa saba Oromootiin dhumarratti ergaa qabdu yoo qabaatte? Ergaa qabu uummata Oromootii fi Oromoon yeroo ammaa kana wal jabeessuu qaba, wal tumsuu qaba. Uummanni tokko namni tokko yoo waan addaa kalaqee waan addaa tokko hojjete waan sirriitti waan qabuun bira dhaabatee jajjabeessuu qaba. Wanta namni tokko barreessammoo kitaaba dabalatee waan adda addaa ta'e dubbisuu irraa waa barachuu isaaniif ammoo uummataaf sagalee ta'ee wanta namni hojjete irratti ammoo namaaf gargaarsa karaa adda addaatiin akka wal gargaartan akka wal utubdan jechuudhaan barbaada. Eebba kitaaba Leetoo akkamitti argite laata? Baay'ee bareedaa ture, baay'ee miidhagaa ture. Galleemuu dubbisneedhaan dhamannaga. Ammaaf bareedaama ture bakkeen isaa baay'ee bareeda. Keessa isaa immoo ni ilaallaga. Egaa akkuma beekamu diraamaa hirkoo keessatti qola kitaaba hirkoo jedhamu baasee keessi isaa jalaa badeera. Keessi isaa kun yoo argama laata? Kanuma keessatti dabarsuu laatee keessi isaa hin jiru barbaanna gaame yookiin qoluma sanaanu beekamaa ta'e rangaa hirkoo ni ga'a. Qoluma isaatiinuu beekamaadha. Garuu biyyuma keenya keessatti argamu biyya biraa barbaannu laata? Soomaaliyaan jedhu asuma baadiyyaa Oromiyaa keessa barbaadu. Tolee guddaa galatoome. Kanaan dura immoo kitaaba mirga ajjeesuu jedhu barreessitee saba Oromoo biraan geessetta. Gara fuulduraatti kitaaba barreessuudhaaf yaada qabdaa? Hin qabu. Tokkumaan keessa qola barreesseera waan Tolee akka barreessaa kitaabaatti siin jira kitaaba barreessitee qola kitaabaas barreessitee to'ata ta'ee fi akka barreessaa kitaaba afaan Oromoo tokkotti sabni Oromoo kun aadaa kitaaba dubbisuu qaba jettee yaaddaa? Qaba jedheenaan yaada garuu kitaabni nuyi barreessinus qulqullinni isaa xiqqoo gaaffii jala galaa. Kitaabna qulqulluu baay'ee qopheessine yoo gabaaf dhiyeessine numa dubbifame jedheen yaada. Personaalii kitaaba ni barreesse amma tokko dubbifameera. Maxxansiisaa ammayyoonayyuu maxxanaa jira. Kitaabni barreessinu yoo xiqqoo gaarii ta'e jabaa ta'e yookiin tooppikii irratti barreessinu gaarii ta'e namni numa dubbisa jedheen yaada. Yoo hanqinni dubbisuu jiraate immoo suuta fooyya'ama deema jedheen yaada. Tolee ogbarruu afaan Oromoo fi koomeedii akkamitti ibsita? Koomeedii amma hojjechuu isaa malee ibsuu isaa hin danda'u. Ogbarruun afaan Oromoo guddachaa jira. Baay'eesti tola. Amma yuutuubii irratti baay'ee hojii baay'eetu hojjetama. Egaa asumaan luulee tuubii sabiskiraayibii godhaa jechuun barbaada. Egaa hojii pilaatfoormii baay'eetu jira kan namootni irratti hojii hojjetanii koomeedii kan hojjetan baay'eetu jiru. Kitaabni barreeffamus baay'eetu jira. Guddataama jira rabbiif haa galatu. Eessa akka ga'ummoon walumaan ilaalamu. Tolee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Asumaan dhaamsa qabdu waa'ee dhimma ogbarruu irratti yoo qabaatte saba Oromootiif. Hundumtuu isa hojjetamu haa ilaalu. Ofii immoo haa hojjetu. Dogoggorri yoo jiraate wal qeeqaa wal jabeessaa deemanu. Maqaballeessiin xiqqoo ishee haqaadhaa irratti jedheen yaada. Kanarraan kanaaf hundumtuu shaggaadhaa shaashan baamu gochuudha. Guddaa galatoomaa isiniin jenna.
Jalqabarratti barreessituu kitaaba walaloo kuusaa walaloo Leetoo Biqiltuu Waaqasaa baga gammaddee baga milkoofte jechuun barbaada. Ittaan sun egaa akkuma hundumti keenya iyyuu argaa turre eebbi kitaaba Leetoo bifa hawwataa miidhagaa ta'een gaggeeffamaa ture. Hundi keenya jaallanneerraa itti bohaarreerra hedduutti gammanneerra. Tole egaa ogbarruun afaan Oromoo kan kaleessaarra har'a maal fakkaata? Kan kaleessaarra har'a fooyya'aadha. Guddachaa jira xinnaachaa jira amma ogbarruun keenya. Gam tokkoon hin guddataa gam tokkoon immoo irra taa'amaa jira. Namoonni ogbarruu akka guddatus godhan akka xinnaatus godhan uummata caalaa warreen ogbarruu keessa jiran gama ogbarruu qofa otoo hin taane akkuma waliigala aartii Oromootti rakkoo guddaa keessas jirra. Akkasuma immoo fooyya'insi baay'eenis immoo mul'achaa jira. Kanarratti jecha caalaa dubbii caalaa walaloo waa'oon ibsadhe natti tola. Akkuma sila jechaa ture aartiin Oromoo bifa kan kee mugeen fuulaa daalachoofte isa tokko dhugeen ati immoo machoofte isati boosortee fakkaatteettu daara maaliif fiduu didde kalaqxee waan haara jedhanii manaatii maaf gaaffiin si gogsu akkatiin guddanne akkatiin mul'anne akka lafaan kaane akka gaaran baane meeqa kan si dhoksu fakkiisaa maqaa keef qabatanii qaboo hadheessaa gabaa keef wal waamanii daboo dhoksaa keessa keetii isa gaara dhoosu dhiisanii bakkeetii suuraan sitti qoosu akka waan siif jecha ba'atanii ga'oo maqaa keen duuromuu godhatanii dahoo si'iin daldalanii siyyaasa fakkeessa si guddisuuf jedhu duubaan si xiqqeessa si'i mata duree maqaan maree isaanii kan gadi ba'u immoo garaaf garee isaanii mataa kee gad qabaa dhagaarra tuulanii jabaa koo goota koo wal jedhu maqaa wal kuulanii kan tokko saadanii ol qabanii dhaabu qixxeessanii gaa kan tokko gaadanii akkan kaane yaabu dhoowwatanii faara ciminni hojiidhaa ati ittiin beekamtu dhokatee ta'eera akka ittiin qeeqamtu maal gooteree ati maaf sitti faradu akka ittiin guddanne akka ittiin mul'anne meeqa kan badadu silaa gareen qabdu mareef shira gooti eessaan guddattare ati aartii Oromooti jechaan ture komachuu qofa mootuu hin taane aartii Oromoo ummanni sagantaa kana ilaalaa jirurre ani immoo ga'ee koo maaliin bahadhee jedhee hundumtuu ni komanna. Garuu aartiin akkamitti jabaachuu qaba akkamitti guddachuu qaba tumsa akkamii godhamuufii qaba kan jedhu immoo muraasa kanarratti naaf deebisi ati siifan gaaffii qaba killeen baatamnaa immoo lafa buunaan caba utuu baatameetii kunuunfamee ilaa lafa bu'ee cabuun hin yaadamu sila aartiinis akkasi kunuunsa barbaada kunuunsii ka'iitii itti kenni yaada malee akka ormaa otoo gacciqiltu eessaan hiree aartiin kan muttee biqiltu jechuun barbaada hunduu ga'ee keenya abaanuun jedha. Guddaa galatoomii kitaaba yookaan immoo kitaaba waloo kitaaba barreessuudhaaf gara fuulduraatti yaada qabda? Ani kitaaba kuusaa walaloo miidiyaa biraa irratti irree dubbachaan ture yeroo dhiyoo keessatti nan fidadhe dhuguma ergan kitaaba xumuree namoonni hedduun kan beekan illee gara waggoota lakkoofsisaa jira ergan xumuree jechuudha. Garuu yoo waaqni jedhee fuuldura kana maxxansuuf kitaaba walaloof CD walaloo qopheessee gama qophiitiin hunduu xumurameera uummata bira ga'uu qofaa tafee yeroo gabaabaa keessatti isin biraan geessisaa abdiin na eegaa jechuun barbaada. Tole nullee isa eegna guddaa galatoomne. Egaan daawwattoota keenya kanan guyyoonaa isinii dabarsaa turre kana fakkaata. Kitaabni Leetoo egaa haala ajaa'ibaa ta'een bakka namoonni hundumtuu argamanitti eebbifameera. Akkasumas immoo yaada hirmaattonni qaban isiniif dhiyeessuun isin biraan geenye jirra. Egaan guyyaa biraa kitaaba biraatiin iddoo biraatti wal agarra galatoomaa.